Hayaa shamarka funee kabajamtoota fi jaalatamtoota man Oromoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu akkam fayyaa keessanii baga jiraattani. Aappii tokko isinii qabadhee dhufee jira. Aappiin kunis jaalatamtoota warra kubbaa miilaa namni kubbaa hordofu fakkeenya nuti amma biyyatti fakkeenya karaa televizyiinaatiin hordofuu kubbaa jawwaala keenya irratti gad buufannee fakkeenya aappii tokko sa'aatii taphni taphatamu eenyu akka goolee hedduu galchee fakkeenya eenyu akka cimaa ta'e taphni ciccimaa yoom jira eenyu akka dursu kilabii qabxii meeqaan akka dursu kun hunduu tartiibaan jira aappichi. Wallaahi ana akka mataa keetti baay'ee irraa gammade baay'ee hordofaa ture waggaa sadiif appicha kana hordofaa ture kubbaa kana baay'ee waan jaaladhuufi akkasuma warra akka kiyyaatti kubbaa jaalattan seenaa buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf aappiin kun baay'ee namatti tola. Mee warroonni akka irraa yuutuubii kiyya haala ta'an yuutuubii kiyya seenaa ilmaan Oromoo sabskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Yuutuubiin kiyya Fatiin Kabaalee jedha. Fatiin Kabaalee jedha. Isa kanaadha. Isa kana jechuudha. Isa kana ilmaan Oromoo seenaati sabskiraayib naa godhaa nu jajjabeessaa yaadaan nu gargaaraa isiniin jedha ilmaan Oromoo hundi keessanuu. Kanaaf mee amma gara aappii katti isin dabarsa aappii waliin seennee haa ilaallu isiniin jedha. Aappiileen isa kana aappii liiv jedha. Fakkeenya mee falaassoorii seennee haa barreessinee haa ilaallu falaassoorii keessaa arganna. Fakkeenya akka laaliigaa Speen, liigaa Jarmanii, piriimiyer liigii Ingilaandii fakkeenya kanneen baay'ee jira. Isa kanaadha jechuudha. Jalqabarra jiru jechuudha. Jalqabarra jiru kana qabeessaa akka barbaanne buufachuu dandeenya jechuudha. Jalqabarraa kana jechuudha. Kana keessa akka barbaanne seennee buufachuu dandeenya jechuudha. Isa kanaa mee walumaan gattu inni haa ilaallu. Awwaan duraan buufadha jiru inistool gootan isinii ana amma open jedhee seenaa ana faana bu'aa isiniin jedha. Aappiin kun dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Haala kanaan isinii dhufa baay'ee waan nama kun qabu. Mee kanuma seenuu ni haa ilaallu fakkeenya amma. Haala kanaan instarti teleebel jedha fakkeenya haala kanaan viidiyoo amma bakka viidiyoo kana ootu hin jechuudha. Mallattoo viidiyoo kana fakkeenya sootu hin daqiiqaa muraasaaf fakkeenya waan mummuranii fakkeenya waan tapha mummurame jechuudha daqiiqaa muraasa gadhiisanii fakkeenya amma yoo seenne haala kanaan jira jechuudha piriimiyer liigii ana fakkeenya duraa hordofaa turee fi amma fakkeenya piriimiyer liigii Ingilaandi sababa karoora kanaaf waan danqiteef torbee dhufu keessa yookaan bulii guyyaa jiinii haaranii har'aa 30 har'a takka guyyaa 17 taphatame guyyaa 17 taphni cimaan fakkeenya mee warra kubbaa hordofu Tottenham Hotspur fi Manchester United tapha cimaa torbee kanaa jennee ilaalla fakkeenya. Akkasuma malee Tottenham Everton fi Liverpool tapheen lamaan kuni baay'ee cimaadha. Gaafa guyyaa 17 seentanii ilaaluu dandeessanii qabxii ilaalatan sirriitti qabxii fakkeenya amma haala kanaan akka ta'u piriimiyer liigii jira sirrii gubbaa kanarratti fakkeenya bakka gubbaa tanatu nama fakkeenya yoo qayyaroo bobaane piriimiyer liigii keessa laaliigaa Speentu jira liigaa Jarmantu jira mee falmaamtu inni ilaalu bakka tanatu ina bakka tana yerootu inni as yerootu inni haala kanaan nu dhufa jechuudha. Amma gubbaa kanarratti kan jiru dhiifamaa osoo hin dhagee gubbaa kanarratti kan jiru piriimiyer liigiidha. Piriimiyer liigii jira. Ingilaandi tapha jechuun Ingilaandi yeroo Ingilaandi keessa tapha xiqqaa jiraachuu FA Cup jedha kan ta'an kunillee Ingilish Laaliigaa Cup jedha Shaampiyoons Liigii tapha cimaa jechuudha addunyaa kana jabaan isa kana Awurooppaa Liigii jedha fakkeenya amma kilaboota akka Ingilaandi keessaa Speen keessaa wantoota liigaa jaban Seeriyaa Itiilii keessaa taphattoota jechuun naga warra sadarkaa jaha gadi bahe kilaba lama as keessatti hirmaata sanillee seentanii ilaaluu dandeessanii. Akkasuma Speen Laaliigaa jedha. Laaliigaa Speen akka Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla taphattoota cimtuu jechuudha. Akkasuma Jarman Liigii jedha warra akka Bayern Munich, Dortmund isa kana keessatti argattanii Seeriyaa Itiilii jedha sirriitti Seeriyaa Itiilii fakkeenya akka Paris Saint-Germain kanneentu jira. Kanamaaf fakkeenya seentanii ilaaltan jiru bakka gubbaa kanatti jechuun nama dhibu salphaadha. Ifama dubbatti ilaalaa deebi'ee baay'ee salphaadha jechuudha. Haala yeroo ta'u fakkeenya isaanii amma fakkeenya gubbaa sana tuuxanii jijjiirrachuu dandeessan. Fakkeenya amma tapha laaluudha fakkeenya akka mata irra sarkitan nama dhibu isa sarkitanii taphni akka jiru amma fakkeenya torbee baay'ee
torbee muraasuma fakkeenya taphuma takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet tapha marsaa sagal jechuudha wanni hafee kudha tokko hafe jechuudha. Kanaaf haala kanaanii fakkeenya ni seennamee amma fakkeenya maal goota fakkeenyaaf bakka gubbaa sana taasisan haala kan laaltan namichi kun taphaadha kana keessa taphaana jala kana taasisu fakkeenya amma tolee bakka kana fakkeenya amma Premier League England namni dursaa jiru Liverpool jechuudha. Liverpool haala kanaan dursaa jira qabxii meeqaan dursaa jira mali dhaagaru qabxii 82 dursaa jira jechuudha. Kanaaf tapha 29 keessa 29 taatee qabxii 82 dursiitiin 57 Leicester City 53 Chelsea 48 Manchester United 45 Wolverhampton 43 Sheffield United 40 jechuudha. Tottenham 41 Arsenal 40 haala kanaan dursaa jechuudha fakkeenya kanaan jira. Gara dhumaa kana ala fakkeenya gara dhumaa irra tuune asirratti jechuudha bakka jiraatanatu fakkeenya meera isin deebi'a taphattoota ciccimoo warra gartee goolii hedduu galche. Bakka tanatti fakkeenya amma bakka tuqaa jiraatana haala kanaan tuudha jechuudha fakkeenya amma bakka jiraatan star tayyoo kanatu ina fakkeenya amma as tuina bakka tanatu ina haala kana qabxii warra fakkeenya goolii hedduu galchinu ba amma Gini Vardy Leicester City irraa qabxii 19 dursaa jira. Aubameyang Arsenal irraa 17 Sergio Aguero City irraa Mohamed Salah Liverpool irraa Southampton irraa Marcus Rashford United irraa Sadio Mane warra kubbaa jalatti jechuudha. Antonio Ibrahim fakkeenya Everton irraa haala kanaan jechuudha taphattoonni dursaa jiran mul'ata jechuudha. Afaan fakkeenya amma irruma gamanaa harkiftanii qabxiilee warra ciccimoo fakkeenya Kevin De Bruyne Leicester City irraa fakkeenya amma 16 dursaa jira. Arnold mucaatika Liverpool beekamaa sun amma Liverpool irraa qabxii 12 dursaa jira. Real Madrid qabxii 8 Sadio Mane haala kanaan jira jechuudha fakkeenya qabxiilee ilaaltan jechuudha. Amma fakkeenya asirratti haga taphattoota ciccimoon taphatte fakkeenya asirratti taphattoota ciccimoo ga'umsa isaanii mul'isaa jira jechuudha. Haala kanaan asooftanii hunda isaanii ilaaltan amma Van Dijk Liverpool irraa dursaa jira jechuudha. Irra sootanii baay'ee waan namatti toludha. Taphattoota ciccimoo warroonni kubbaa jaalatan jechuudha. Haala kanaan ilaaltanii kanaaf baay'ee salphaadha. Amma La Liga Spain fakkeenya duubatti deemnee La Liga Spain haala bakka bareedu jalqaba deebinee amma La Liga Spain isa kana haala kanaan jira jechuudha. Qabxii La Liga Spain fakkeenya ilaaluudhaaf asuma tuutanii gubbaa tuutanii as tuutan. La Liga Spain Barcelona 58 dursa Real Madrid 56 Sevilla 47 haala kanaan jira jechuudha salphaa asuma tuutanii fakkeenya ammallee dhiifamata watti irraa deebi'e. Baay'ee taphaatanii tapha isaanii cimaa laaluu dandeettanii fakkeenya asuma tuutan jala kana asutinaaniin Serie A Italy fakkeenya France League akka Paris Saint-Germain Monaco fakkeenya amma Paris Saint-Germain 68 dursaa jira jechuudha. Asuma tuutanii qayyara sodeessan Champions League isin beektanii fakkeenya Champions League taphattoonni hedduun keessaa hafanii jiranii mee fakkeenya amma ilaallu taphoonni walitti hafan Champions League keessaa haala kanaan jira jechuudha. Tapha kan osoo addaan citee hafe tapha kan Liverpool fi Atletico Madrid fakkeenya goolii 3 mootamee Liverpool keessaa bahee jira. Kabara kanaa carraa hin taane keessaa bahee jira. Warri walitti hafan as achitti jechuu mul'atanii kanaaf ganaa taphatama jechuudha. Amma Juventus fi Leon fi Bayern Munich Chelsea Barcelona Napoli fakkeenya ganaa taphatanii haala kanaa jechuudha. Kana inshallah ni dhufa fakkeenyaaf guyyaa muraasa hafe La Liga Spain leessa kana akkanatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Tapha hundaa keessa jechuudha fakkeessa seentaniiti baay'ee salphaadha. Buufadhaa isiniin jedha. Linkii isaa YouTube jala isinii kaaya. Mee fakkeenya isin garsiisa linkii isaa argachuudhaaf. Linkii fakkeenya barumsa isin dura gadhiise keessatti shabakaa kiyya laafaadhaa xiqqoo mee naabsa. Mee fakkeenya barumsa duraan gadhiise isin agarsiisa. Mee kanuma seennee haa ilaallu wajjin.
amma haala kana yeroo fakkeenya seenne amma isa suuxanii barruu tana suuxa fakkeenya barruu tana jechuudha barruu tana akka watu ta'e jechuudha gara isaa fakka barruu tana jechuudha. Barakatu jirra jirtu ilma Oromoo akka ta'e keessanii baga jirattanii baga rabbi. Fakkeenya amma barruu tana tuine jechuudha barruu tana fakkeenya barruu tana yoo tuine tana tuinaaniin sii bahe jechuudha. Haala kana yeroo asgattu ta'e akkatti sii dhufa fakkeenya asuma tuinaan as jalatti liinkii asiin jala kaa'ee aappichi fakkeenya amma aappiin kana aappii yookaan suuraalee viidiyoo nama lafa qabee seenaa buufadhaa jedhee isin dura gadhiise isa kana jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Telegiraamiin kiyyas as jala kana liinkii kana tuuxanii seenuu dandeessanii. Kanaaf seenaa as jala isinii kaa buufadhaa isin jedha warri jaalatamtoota kubbaadhaa seenaa buufadhaa aappiin kun baay'ee tokko namatti tola. Fakkeenya amma mee asirratti amma qabxii inni dhufu qofa ilaaltanii jechuudha. Qabxii fakkeenya taphni torbee kan taphatamaa eenyu feenyu waliin taphatamaa taphni kun tapha akkamii fakkeenya isintu beeka taphattoota cimoo keessaa jiraatan Chelsea deeggartanii United deeggartanii Liverpool deeggartanii Barcelona Real Paris Saint-Germain akka deeffachuu abbaa fedhe yoo deeggartan tapha cimaa argatuudhaaf mana aappii kana itti buufattanii aappii kana buufattanii itti ilaaltan guyyaa inni taphatu wajjin sa'aatiin taphatu wajjin fakkeenya amma warri fakkeenya amma nama akka mataa keetti asirraan hordofaa jiru mubaashar jedhee arabiidhaan barreessee naa dhufa taphni liibii ta'aatiin jiwwan beekuuf amma fakkeenya haala kana jechuudha mubaashar jedhee barreessee fakkeenya osoo amma liigii taphni itti jiraate amma kun hin jiru jechuudha asirratti liibii naa dhufa jechuudha haala kanaan seente hiriyoota keetilee sheergootee hordofuu dandeessa jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha seenaa buufadhaa isiniin jedha aga barumsa biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.